Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7 walakkaatti akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri dilbata caamsaa 14 bara 2017 nagaa sindaganne dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa akkuma yeroo biraa kunoo har'as qophiilee keenya qindeeffannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiileen nuti gurraan isin geenyu oduu fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Keessummeessuun kan isin faana turtu ana Hawwii Gadaati. Amma dabareen kan oduuti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu xiiqii dhugaasaa kunooti. Turtii gaarii. Hashama harka fuunee dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo. Oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisaa oduu faana hanxiiqii dhugaasaati. Jimaata darbee godina Shawaa Lixaa keessatti warraaqsi walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataasaaf uummanni Oromoo ganna darbe guutuu walitti fufiinsaan geggeessaa ture ammas jabaachuun magaalaa Goojjoo keessatti fiinee ooluun yoo gabaafamu hiriira jimaata caamsaa 12 magaalaa Goojjoo keessatti adeemsifame kanarrattis dhaadannoo fi walleeleen warraaqsaa sirna mootummaa kunuunfataa wayyaanii hadheeffatanii fi walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo hawwatan qeerroowwanii fi hawaasa Oromoo magaalaa Goojjoon dhageessifamuun gabaafameera. Warraaqsa ilmaan Oromoo walabummaa biyya isaanii Oromiyaa fi bilisummaa saba isaanii Oromoof magaalaa Goojjoo keessatti taasifame kana afaan qawween dhaamsuuf tarkaanfii loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin fudhatameen ammoo Oromoonni dhibbaan lakkaayaman magaalaa Goojjoo keessaa qabamuun erga hidhamanii booda halkan caamsaa 12 bara 2017 ammoo konkolaataan fe'amuun bakka hin beekamnetti geeffamu odeeffannoo jiraattota irraa arganneen beekuun yoo danda'amu ilmaan Oromoo magaalaa Goojjoo keessaa loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin qabamuun milkifaman kunis hanga har'aatti achi buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uun wal qabatee maatiin isaanii yaaddoo guddaaf saaxilamanii jiraatu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota magaalaa Goojjooti. Gabaasa guutuu oduu kanaas Bulii Bakkoo akka taanutti dhiyeessa. Gootonni barattoota qeerroo godina Shawaa Lixaa aanaa dandii magaalaa Goojjoo qabsoo walabummaa biyyoo ofii fi bilisummaa saba ofiif gaggeessaa jiran kan akkaan jabaatee gaggeessaa ooluu fi akkasuma humnoonni waraanaa koomaandii poostiin hoogganamanis uummata olii gad hammacaa ooluun dhaga'ameera. Sochii qeerroon godina Shawaa Lixaa aanota adda addaa keessatti gaggeessaa jiruunis barattootaa fi uummata hedduun hidhamanii bakka buuteen isaanii dhabame kan jedhu qeerroo magaalaa Jalduurraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf himu tokko. Yoo meegaa eda galgalaa kun barattoonni hiriira haanaa kan magaalaa kam keessatti ba'an hiriira Shawaa aanaa jalli magaalaa Goojjoo keessa sanaan wal qabatees immoo kan har'aa kana waraana hedduutu gara godina Shawaa Lixaa fe'amaa oolee jedhani waraanni kun tarkaanfii uummata irratti fudhachaa jira. Har'a waan tokkollee tarkaanfii fudhachaa turre kaleessa garuu namoota tokko namoota hedduu namoota walii beekame nama karaarra deemu nama hiriiraan nama calliseetuma deemu nama kamirrattuu abuudhaan nama hir'aa qaban gaafa galgalaatti ajjeesanii halkan keessan
sagalii kan ta'u deemanii jedhama garatti maasii namoota tokko yeroo dhaqanii gaafatan as lakkoofsi isaanii wanti adda beekamu hin jiru jechuudha namoonni qabaman kun. Taatee tilmaaman nama dhibbaa olii namoonni tokko bakka garaagaraa irra yeroo fidaa hubatamtee bakka adda addaatti namoonni haasaa adda addaa taasisan namoonni qabaman laata duramaa yoo xiqqaate namatti namoonni tilmaama kennanii fakkaatan. Amma mormiin magaalaa Goojjoo keessatti ta'e kun ijoon isaa maal gaafatan? Jalqabarratti kaasaa turan isaan biyya afurii walitti taasisee badee ture. Sababa kanaan maaliif isaan badaa maaliif walii dhaabbataadhaan jiraanne maaliif qabatame deebii hin argatu maaf deebisaati maaf lafarraa waan jedhu kanaaf qabate dhibeessaadha. Erga hiriira ba'anii boodas immoo dargaggoonni yookaan qeerroo fi irrittiin Oromoo akkasumas uummanni Oromoo wallee garaagaraa akkasumas dhaadannoolee adda addaa dhageessisaa oolan jedhanii dhaadannoo isaan dhageessisan kun dhaadannoolee akkamiiti laata? Dhaadannoonni isaan dhageessan gaaffii uummata Oromoo haadee gaaffii garban dhufaatee mirga bimaa Oromoo haadee kanaa'uu waan jedhan kanaaf waa walli warraaqsaa dhufaa turanii dhaadannoolee hedduu kana namoonni hojjettoonni Oromoo Meegaa mormiin kun akka amma mul'ataa jirutti godina Shawaa Lixaa keessatti jabaateera. Oromiyaa bakka adda addaatti wal fakkaatu mul'ataa jira. Gara lixa Oromiyaattis uummanni Oromoo akka yeroo jalqabaa yoo ulfaanan kaane bakka qofaa kun miidhaa qabaatuun isaa beekamaadhuma. Mee akkuma waliigalaatti immoo Oromtichi godina Shawaa Lixaa irraa naan dubbataa jirtan kun dhaamsa waliigalaa uummata Oromoof yoo qabaattan asumaan dhammatuu dandeessani. Uummanni Oromoo gaafachaa jira bakka adda addaatti amma maqaa haata'ummaadhaan bakka adda addaatti Oromoo tokkummaadhaan ka'ee yeroo adda addaatti gaafachaa tokko ta'ee yeroo tokko akka adda addaarraa mirga bimmaasaa akka mirkaneeffatu yeroo gara biraatti diyaaspooraan biyya alaa wajjin galteedhaan wanti hordofaa jechuu baatee otoo uummata Oromoo baatee waan jedhu kana. Oduudhuma wal fakkaatuun Hanotaa fi magaalota godina Wallagga Lixaa garaagaraa keessatti sodaa tarkaanfiin godina Qellem Wallaggaa keessatti miseensota OPDO irratti fudhatamaa jiru asittis ni eegala jedhuun wal qabatee ergamtoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee raafamaa kan jiran ta'uu odeeffannoon maddeen keenya gamasii irraa arganne kan mul'isu yoo ta'u tarkaanfiin godina Qellem Wallaggaa keessatti ergamtoota wayyaanee diinaaf tumsuun ilmaan Oromoo miidhaa jiran irratti fudhatamaa jiru kun ammoo fakkeenya guddaa fi muuxannoo gaarii waan ta'eef tarkaanfiin boonsaa lammii gammachiisu diina rifachiisu kun godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti diina irratti fudhatamaa jiru guutummaa Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufuu qaba qophiittis jira jechuun kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo godina Wallagga Lixaa Hana Mana Sibuutti qeerroo magaalaa Mandiiti Bulii Bakkoo hammas dabalata qaba. Magaalaa Dambidolloo godina Qellem Wallaggaa keessatti adabbiin qeerroowwan ergamtoota wayyaanee irratti fudhachaa jiru sodaa guddaa keessa kan galchee jiruu fi tarkaanfichi jabaatee itti fufuun hojjettoota OPDO hedduun hojii galakkisaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti qeerroowwan sochii akkan jabaateef of qopheessanii jiraachuu fi tarkaanfiin Qellem Wallaggaa keessatti qeerroowwan diina irratti fudhatamaa jiru ammoo nuuf fakkeenya guddaadha. Kanaaf ergamtoonni wayyaanee OPDO'n gocha gara jabummaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru irraa of deebisuu qaba kan jedhu qeerroo Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu irraa Xiiqii Dhugaasaa bilbilaan dubbise tokko. Aga ammaatti wanti qabatamaatti ta'e tokko hin jiru garuu ammayyuu sodaan diinni qeerroo fi uummata irraa irratti qabdu daran dabalaa jira gocha magaalaa Dambidolloo godina Qellem Wallaggaa keessatti ta'e irratti sochiin qeerroollee aga ammaatti dhoksaa fi ittidhaan aga ammaatti deemaatuma jira wanta dhaabbate hin qabu garuu amma ammaatti wanti gochee godhame tokko gama qeerrootiin hin jiru garuu jarri sodaa siduma irraa qaban irraa ka'ee amma immoo gocha magaalaa Dambidolloo keessatti godhame irraati ka'ee sodaan isaan durumaayyuu qaban daran dabalee jira. Akkan odeeffannoo argadhetti guyyaa lamaan kana godina Wallagga Lixaa Hana Mana Sibuu magaalaa Mandii keessaati hidhattoonni wayyaaneedhaa dargaggoota doorsisaa jiru waan jedhaatu jira dargaggootis ammoo waan akka mormii dhageessisuu oliin ergamtoota wayyaaneen waliin gaareffatuu kunis jira jedhama maaltu jira magaalaa Mandii keessa haala akkamii jira? Amma jiru rifaadha wanti adda bahee mul'atu tokkoyyuu hin jiru garuu sochiin mormii qeerroo fi hidhattoota mootummaa gidduutti ta'uudhaaf yeroo kamiyyuu yaaliin gama qeerrootiin geggeeffama garuu
sababa gurgurri jedhanii yookaan namooti isaan mana barumsaa keessa barattoota fakkeessanii gama hojii keessa seetota fakkeessanii gashan daran waan heddummaataniif haga ammaatti sochiin ta'e tokko qabatamaatti iyyuu hin jiru garuu yaaliin isaa geggeeffamaatuma jira. Egaa magaalaa Dambidolloo keessatti kan geggeeffame muuxannoo guddaadha. Akka odeeffannoo gidduu kana qabnutti ergamtootni wayyaanii magaalaa Dambidolloo hojii gadhiisuudhaaf toora nama 14 kan ta'antu xalayaa galfatee jiraadha. Tarkaanfiin akkanaa kun yoo itti fufee fudhatame bu'aa akkamii qabaa jetta? Tarkaanfiin akkasiis immoo akka itti fufuuf dhaamsa yoo qabaatte sumaan akka uummata Oromoo dhaammattuu hireesii kenne dargaggichi magaalaa Mandiirraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtu kun. Muuxannoon kun muuxannoo guddaan irraa argamudha. Sababa abbaan qabsee Oromii ija jaamsaa jedhani. Amma kana keessatti wanti kun sochii murteessaa fi sochii ta'uu qabudha. Kan ammoo uummata Wallagga Lixaa keessaa magaalaa Mandii qofa osoo hin taane Oromiyaa guutuun wanta kana irratti sochii godhee dammaqee ka'ee hidhattoota gandaasaa ta'uu namoota gama diinaatiin diina tumsaan kana irratti yoo tarkaanfii fudhate diinni gama ittiin nutti dhufu hin qabu jedhee tayyaadhaan akka kiyyatu. Ayyeega akkuma beekamu immoo uummanni Oromoo kunoo ganna tokko guutuu mormii geggeessee lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu itti wareegamee kaanis maneedhaa keessatti gidirfamaa jiru. Gara fuulduraatti qabsoo uummanni Oromoo biyya isaa Oromoo walaboomsuuf ofiis bilisoomuuf godhaa ture ammas itti jiru kun attamitti itti fufuu qabaa jetta dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte suma irratti dhaammattee sumaan goolamna. Hayyee anillee akka inni jedhutti uummati abbaan qabsoo uummata dhadhaabi kamiyyoo uummata Oromoof qabsaayyoo akka uummataatti namni abbaa ta'ee qabsaa'uuf hin jiru. Abbaan qabsoo uummata waan ta'eef falmii amma itti gochaa ture ganna tokko guutuu gochaa ture falmii barataan Oromoo falmiin uummati Oromoo qonnaan bulaa hundumtuu irratti hirmaate dhiigi baay'een dhangala'ee lubbuun baay'ee darbeera. Kanaaf aga yoomitti aga Oromiyaan walaboomtee abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti sochiin kun yoomiyyuu duuba jechuun qabu. Inni guddaan naan immoo isa guddaa gargaaruu hundumtuu waltumtee abbaan qabsoo ana jedhee qeerroon qonnaan bulaan daldalaan konkolaachisaan eenyullee tokko osoo irratti naqin irratti hirmaatee sirna garboonfataa jaarraa hedduuf nurra ta'aa jiru kana nurraa fonkolchuu ofirraa fonkolchuu qabaa. Kanaafiyyuu falli isaa immoo waltumsuu tokko ta'uu wanta addaa eeggachuu osoo hin taane bilisummaan uummataa harka uummataa keessa akka jiru of beekudha. Oduun keenya guyyaa har'aas irratti obbeeraa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa. Oromia biyya keenya mallattoon saba keenya fakkalchaa nuti taanu yaamu mallee bilisummaa malee jiraachuu nuti taanu yaamu mallee garbummaa baannee jiraachuu dhumti gaaga'ee kolonii yeroo naat biyyooffattu dhumti gaaga'ee cunqursaa yeroo naat biyyooffattu. Gaaruma gaa ilmaan ayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo qophiin keenya oduun eegalee akkuma itti fufetti jira. Mee amma immoo weelludhuma eegale kana caqasaa sagantaa keenya itti aanutti ceena. Akka toora sagantaa keenyatti itti aanee kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kan harkaa qabus Saaphaloo Kadir Waallee kana booda kan nuuf dhiyeessu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Walini taanu amma biddaa fi xiliiti daandii dhuftaniin qajeela yoo diddan woboon na dheela Oromiyaan biyya keenya
mallattoon saba keenyaa. Nuti taanu yoomu mallee bilisummaa malee jiraatu. Nuti taanu yoomu mallee garbummaa baannee jiraatu. Dhumti kee ga'ee kolonii yeroo naaf biyyooffattu. Dhumti kee ga'ee cunqursaa yeroo naaf biyyooffattu. Gadaa Oromoo shammalee naannoo Oromoo shanmiti beekota walii galaatti jeetoota jalatti. Eega Oromoon kolonii warra nafxanyoota kaaba Absiiniyaa kana jalatti dirqamaan gombifamee kunoo baroota 150 yookaan jaarraa tokkoof walakkaa keessa jira. Bara kana cufaa akka hoolaa wareegaatti barri dhiigni ilmaan Oromoo osoo gadi hin naqamin hafee jira jechuun hin danda'amu. Baroota aangoo mootummaa wayyaanee xiqqaa kana qofa osoo hin ta'in gaafa sirni kolonii warra nafxanyootaa jalqaba maqaa Itoophiyummaa bu'uuruuf gingilchaa kolonii Oromiyaa irra bal'ifatee jalqabee kan gannaqamaa ture diinni Oromoo ammaas ittuma jira. Akkuma jalqaba sochii weerara nafxanyootaa maqaa Itoophiyummaa kana lafatti unkuruuf dhiiga Oromoodhaa dhangalaasuu jalqabe san Itoophiyaa dhiigaan hundeeffamte bara baraan dhiigaan dheengiyyaa tursiisuuf dirqamanii akka waan maqaa Itoophiyaa kan dhiigaan magarsan san dhiiga obaasaa guddisuuf qodhaa godhanii kunoo hanga arraa ganna dhufaa dabraa dhiiga Oromoo laga yaasaatuma jira. Ammaas hanga Itoophiyaan dhiigaan biqilte tun hundeen goggoydutti waanuma layni dhiigaa hullolaa itti fufu fakkaata. Diinni ilmaan Oromoo bara baraan dhangala'u kun koloneeffattoota biratti hanga dhiiga jaldeessaa gatii waan qabu hin fakkaatu. Akkuma wayiniin gogaa isiitiif ajjeefamti yaamu san ilmaan Oromootis badii takka malee lafuma abbaa isaanii irratti waan falmataniif lafti teenya lafee teenya hin cabsinaa jechuun waan abbootii irree sirna koloneeffataa dura dhaabbatan qofaaf akka hantuuta kuusa seenetti adamfamanii dirreedhatti rasaasaan labuubamu. Hayyuun, qotee bulaan, abbootiin amantii, dargaggoonni, shamarran dabalatee dhalli Oromoo kan nagayaan bobbahee manatti galu duriis ta'ee amma ni xiqqaata. Akka waan diinni Oromoo isaaniif qoricha umrii dheeressu ta'etti ganamuu habbuuqachaate as gayan. Dur ilmaan Oromoo yoo maqaa fi eenyummaa isaanii jijjiiran malee akka hin baranne daangeessanii akka ilmoo sareetan goda keessatti guddattuutti dukkana doofummaa keessatti adamsamanii akka guddatan taasisaa turan. Amma immoo carraa barnootaa namuu haa argatu jaanii kijibuun akka Oromoonis barachuuf carraa qabdutti afaan deemaan tuqatanii haasawan. Gaafa haati ilma tokkicha itti cittee guddifte mana barnootaatti ergattu ammoo labuubanii reefa manatti galchaniif. Kaanis ammoo gaafa hiriyaa isaa rasaasaan biraa adda irra dhawan baqatee biyya ambaatti godaana. Bakka deemuus osoo hin geenye gariin gammoojjii keessatti beelaa fi dheebuun dhibee fi daadarkaa imalaatiin cirracha gammoojjii keessatti kufee lubbuun isaa akka hin malletti baati. Eega lubbuun baate ammoo awwaalchallee dhabe akka beeylada hongeen gatteetti lafeen ilmaan Oromoo tarree galtee cirracha gammoojjii keessaa bakkayyumaa addaatti. Kaan ammoo bishaan keessatti dhuma. Gariin ammoo bineensa gosti hin beekamneen arraabamaa jira. Kan biyyoota ollaa keessatti baqatee jiraatu sammuu basaastootaa fi dabballoota leenjiseetti erguun akka ilmaanummaan Oromoo walirratti bobbahanii wal duguugan taasisuun muuxannoo wayyaanee tan baroota dheeraati. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee eega ulee kolonummaa isaa koloneeffataa isa fakkaatu dargii irraa qawween fudhatu kunoo amma waggaa 26 keessa jira. Baroota kana mara barri ilmaan Oromoo nagayaan bulan ni jira jechuun soba dhugaarraa fagaateedha. Wayyaaneen ummata Oromoo fixuu fi lafa Oromoo ciruu amma itti jiru kana akkuma humna aangoo isaa harkatti galfateen kan karoorfate yoo ta'u tarsiimoon inni karoora kana ittiin raawwachuuf qabate ammoo ummata Oromoo kan saba biyya Itoophiyaa keessa jiraatu irra baay'inaan wayyabatee caalma isaanii xiqqeessuu fi Oromiyaa lafa badhaatuu jiituu fi maddaal budaa tahuu daran bal'ina qabdu tan maqaa Itoophiyummaa humnaan irratti ijaarame tana qaanxeessuun erbetti deebisuudha ture. Dureen
koloneeffataa mootummaa wayyaanee Mallas Zeenaawiinis gaafa lubbuun jiru afaan isaatii baafatee guddina xiqqeessuun ni danda'ama jechuun dubbateeti ture. Akkuma karoorfatee fi afaaniin dubbate tarkaanfiin koloneeffataa mootummaa wayyaanee tan jalqabaa magaalaan Finfinnee bulchiinsa mataa isii qabattee akka federaala jalatti bultu murteessan. Achumaan magaalaa Harar bulchiinsa naannoo jechuun sabaa daree harkatti galchan. Magaalaa Dirree Dhawaa immoo kaawunsilii jechuun federaala jalatti haguugan. Kana malees onaa fi magaalota Oromiyaa kan naannolee birootiin waldaan geessan kan akka Walloo, Kamisee, Raayyaa fi Asaboot, Asoosaa, Gaamuu Goofaa, Jijjigaa fi kan kana fakkaatan hedduu naannolee ollaata biroo jalatti achi muruun lafa Oromoo mogoluun itti fufe. Kanarra dabree immoo bara 2014 booda gandootaa fi magaalota naannoo Oromiyaa kan Finfinneetti dhiyeenya qaban mara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti makuuf karoora maqaa maastar pilaanii juu qabateeti as ba'e. Shiraa fi hillima hamaa mootummaan kun Oromiyaa balleessuuf baafate kana hubatanii bara 2015 fincilli mormii fi diddaa barattoota Oromoo kan dhaabbilee barnoota olaanaatiin jalqabe. Fincilaa fi hiriirri mormii diddaa maastar pilaanii barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee barachaa jiraniin billiqe hundaran babal'achuun guutuu Oromiyaa kaabaaf kibbatti bahaaf dhiyatti idil ilmaan Oromootiin wajiijamuu daran gara warraaqsa falmiitti jijjiiramuun dambalii warraaqsa saba Oromoo kun mootummaa koloneeffataa wayyaanee raasuu yeroofillee taatu murtii isaa jijjiirsiseeti jira. Yeroo ammaa immoo kutaalee Oromiyaa kan daangaa isaanii naannoo Somaaleetiin walitti dhaabbatan kan akka Booranaa, Harargee, Gujii, Arsii fi Baalee dabalatee iddoowwan hedduu keessatti qixxallayyoo isaa tan mootummaa naannoo Somaalee waliin wal ta'uun maqaa poolisii addaa naannoo Somaalee yookaan liyyuu poolisii jedhamuun ijaaree hidhachiisee waraana federaalaatiis itti dabaluun qawwee fi rasaasaanis deeggaraa ilmaan Oromoo irratti bobbaase. Kanarraa ka'uun yeroo ammaa yoo hallaalute ilmaan Oromoo kumaatamaan ajjeesanii kaan lafa isaanii irraa buqqaasuun dirreetti akka facaan taasisaati jira. Lafa Oromoo taatu onootaa fi gandoota meeqa saba Oromoo irraa mancaasuu Somaalee fidee irra qubsiisaadhaati jira. Wayita wayyaaneen saba Somaalee walii galuun ilmaan Oromoo lafaa duguugan maqaa mirga uummata Oromootiif dhaabbanne ja'uu qabattee tan kijibdu Oppiidiyoos ta'ee qaamni qabsoo Oromoo dhugaaniin gaggeessa ifiin ja'u tokkolleen kan roorroo uummataa kanatti dirmatu mul'achaa hin jiru. Yaa uummata Oromoo roorroo gara hundaan nutti jirtu kana mo'achuuf maal godhuu qabna kan ja'uuf qabxiilee armaan gadii kana yoo hojiitti hiikne furmaanni ni argama jenneeti yaanna. Yoo obboleeyyan keenya lafaa dhufaa boruuf ayaa rasaasa diinaatiin waxalamu, yoo jaarsi dhalootaaf gaaddisaa naasuu malee qurxamu, yoo dubartiin ulfaa daa'ima dahuuf guyyaa lakkaawwattu kan rasaasa diinaatiin gadaameessaaf ta'ee reeffa dachaa ta'anii dirreerra ciisan agarru. Akkuma hambaa quba ciniinnee callisuu osoo hin taane hidhii teenya ciniinnannee irree teenya cimsannee diina ganamuu akka hoolaa qodhaattiin wareegu kana yeroo xumuraatiif akka gombisuu dandeenyutti hidhannee yeroon kaanu ammaa achi numa hin hafne. Dargaggoota bara baraan diinni fixu kan gammoojjii keessatti du'a gatiin qabne dhumuu fi kan haala hin taane murruq ta'u kana mara haala itti hidhachiisanii fi gara qabsoo hidhannootti seensisuun danda'amu saffisaan itti yaadamuu qaba. Diina ibidda qawweetiin uummata harka duwwaa gataa jiru kana walgituu baatullee yoo xiqqaate meeshaa wal fakkaatuun dura dhaabbachuun dirqama ta'uu hubachuutu nurra jiraata. Sabni guddaan kun bara dhufaa dabraa akka warra gumaatti mimmaan dhiigaa gannaqaa ooluun fafa guddoo ta'uu hubannee tooftaa fi mala gabroonfataa hamaa haaduu qara lamaatiin barayyuu nu mogulu kana osoo qalbii hin hirre osoo tumsaa fi tinnisa eenyuutillee hin eegganne ilmaan Oromoo qofti wal taanee waliin taanee fonqolchuuf waada abbootii keenyaa yeroon haareeyomsunu ammaa fi amma qofa ta'uu hubannee haa kaanu. Diina bara dhufaa dabraa nu nyaatu kana umrii isaa asumatti akka gabaabsinu irratti waliigallee haasossoon gumaa guutan bara dheeraa irraa hanga ammaa wareegamaa jiranii kana injifannoo cululuqaan baafnee jireenya dhaloota amma jiruu fi lafaa dhufaa jiru kanaas bilisummaa guutuu haa dhaalchifne.
Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo kan qabsoo saba kanaatiif dhimmamna ja'an marti dhimmamuu isaanii afaan qofaan osoo hin taane hojii qabatamaan dirree bahanii mul'isuuf ifitti murteessanii ka'uu akka qaban beekuun akka boru gaafatama seenaa jalaa bahan ifjaaranii gamtoomanii arrabaa fi abaarsa walafaan deebuu dhiisanii ijaa fi harka isaanis diina qofarratti akka ta'uu godhuudha qaban. Garaagarummaa xixiqqoo isaan jidduu jiru boruuf bulfatanii waraansa hamaa alagaan saba Oromootiin danqee taa'uuf ka'uu hanqisaanii jiru kana qofarratti xiyyeeffachuudha qaban. Kana ta'uu baannaan koloneeffataan amma hiddi ciccitee qajjisaa walitti ejju kana daran jabeeffatee kan lafaanu duguugu ta'uu eenyulleen beekuutu irra jiraata. Namoonni dhuunfaa jaarmayoonni siyaasaa fi qaamni Oromoo kan daangaa biyyattiin ala jiru marti yoo dhugumaan kan bilisummaa sabaa fi walabummaa Oromiyaatiif kan quuqaman ta'e eenyullee wareegama hanga lubbuu ifirratti murteessee ka'uun ala ta'anii wacaa kijibaatiin injifannoo hanga ammaa dhiigaaf lafee danuun argamte tana uummata biyya keessaa jalaa qancarsuuf yaaluun diina hamaa rasaasaan Oromoo gombisuun addatti kan laalamuu miti. Kanaaf dandeeyyan uummata hidda gabrummaa sirna koloneeffataa cicciraa jiru kana maddii dhaabbatanii qabsoo isaaniitiin nisu dadhaban ammoo uummata akka sabaatti gamtoomee qabsoo addaarra jiru kana qalbii dhaabuu fi addaan facaasuu irraa of qusatanii taa'uun fala guddaadha. Gama biraatiin uummanni Oromoo kan daangaa qaxxaamuree jiru marti deeggarsi qabsoo uummata biyya keessaatiif godhuu danda'u yoo jiraate deeggarsa diinagdee qofa akka ta'e beekamaadha. Yoo waliigalteen kan deeggarsa diinagdee qabsoo Oromoo gaggeeffamaa jiruuf godhuu kan danda'amu ta'e osoo wacan taaneen uumnetti harka lafa jalaatiin deeggarsa barbaachisu godhuu yoo hin danda'amne ammoo arraba isaanii kan warra biyya keessaatiin jeeqan kana sassaabbatanii callisuutu irra filatama. Namni kamuu kan biyyarraa baqate obbolaa isaanii guba gabrummaa jalatti gatanii ifiif yeroof illee taatu bilisoomanii kan jiran waan ta'eef uummanni Oromoo biyya keessaa qofti golga gabrummaa jalatti kan solloqaa jiru ta'uu if hubatanii ka'anii qabsaawaa jiran waan ta'eef akka sodaattu halaala ta'anii wacaan ilmaan Oromoo qabsoo isaanii irraa afaan faajjeessuu irra afaan qabachuun gaariidha. Lafa Oromoo tan bara baraan daangaa hanga daangaatti gaafa garii ammoo walakkaa irraa akka hafana ayaa hin qabneetti mogolamtee dhumaa jirtu tana eewalachuuf dhumaatii ilmaan Oromoo ganam barii akka maletti lafuma abbaa isaanii irratti du'a hamtuun qisaasamaa jiru kanaas hambisuuf Oromoon akkuma qubsumaa fi teessumaa walitti dhiyaatanii walitti dirmachuu qaban. Ta'uu baannaan ammoo akkuma gaafa sirna koloneeffataa Minilik Oromoo kaabaaf kibbatti bahaaf dhiyatti addaan dhilliyyee Oromiyaa harkatti galcheessan sirni koloneeffataa wayyaanes Oromoo adda addaan gatee lafa teenya irratti akka abbuumu shakkii hin qabu. Kanaafuu akkuma qubsumaa fi teessumaa walitti dhiyaannuun waanuma harkaa qabnu walitti dirmannee diina gamtaan nu fixaa jiru gamtaan ifirraa haa ittifnu kan dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromoon ni bilisoom, Oromiyaan ni walaboomti. Radio Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Lenzi bara kawala bumma Oromo Oromo jeenu ama gadame choda sabotan saba lammi habafno dukana doba. Hayyeegaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jechuun kunoo qophiilee keenya har'aaf qindeeffannee dhufne maayirra geenyee jirra. Kan har'aa asumarratti goolamne hanga qophii keenya itti aanutti walitti deebinutti biyya nagaa jiraadhaa. Keessummeessuun kan isin faana turte ana Hawwii Gadaati. Nagayaatti. Yaa walabummaa lubbuu tookenne bitamuu mannaa dhummee dhabamnaa biyyaa fi yaa walabummaa lubbuu tookenne bitamuu mannaa dhummee dhabamnaa biyyaa fi. Hedemni Oromoo halkaniif guyyaa
baafee sablammii gayaa sabqunnamteedhaan yaa ilmaan biyyaa addunyaa maraaf dabraadhaa gayaa addunyaa maraaf dabraadhaa gayaa.